nurratti hojjetan beektaa waggaa 160 nurratti hojjetan. Amma yeroo baay'ee ni dhageessaan Oromoon waliin galuu wal jala deemuu hin danda'u hoogganaa qabaachuu hin danda'u nurratti hojjetan isaan. Maal nurratti hojjetanii afur taanee dhaabbannee afaan Oromoo haasofna yoo ta'e tokko ajjeesanii darban. Argite kitaaba keessatti. Akkamitti walii gallu? Barre nuti bilisummaa akkamitti dhaloonni akkamitti yaadaa ture beektaa bilisummaa raabaa fooriin deemu mana gaarii keessa jiraachuu miindaa gaarii nyaachuu waajjira mootummaa keessaa hojjechuu akka bilisummaatti lakkaa guddateef jenereeshiniin kun bilisummaan akkas miti. Bilisummaan waan kee irratti kan koo dheettee irratti kabajamtee jiraachuudha obboleessoo lafa barbaadde ooltee lafa barbaadde buluudha biyya kee keessa. Kan kee keessa kan hormaa miti bara. Akkamitti walii gal hin danda'amu. Mee yeroo tokko takkamee namoota Abashaa fakkeenya fudhate hin argitu. Akka isaanitti wal jaallatan akka isaanitti walii gal nurratti hojjechaa turanii tokkummaadhaatiin akkamittiidhaatiin akkas hin taane. Akkasumatti itti fufnaa reessa jedhuudhaatiif itti fufnaa anaafati. Ni dhaloota haaraa. Bara Oromoon hin komatamu. Tasumaa Oromoon komatamuu hin danda'u hin komatamus. Because waggoota amma kanaadhaa akka anaafati quba waliin qabaanne. Seekomaandoon maccaan. Macci tuulamaan. Tuulamni Booran Gujiin wallu akka quban qabaanneef gargar nu eegaa turanii malee nuti bara akkuma jedhame galaan mee dhaloonni kun akkamitti wanta tamma jette kana haa godhu